rifatu nu garuu beelofnee agamnee biyyoonnee beelaan du'aa kaan immoo biyyaa baqachaa ture jechuudha. Kanaaf akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo kan lammataa qabeenya keenya irratti abbaa ta'uudha jechuudha. Akeekni sadaffaa mootummaa filanne aangawoota filanne eebbifnee ol baafneen malee ka ormi takka dhufee qawween nu bulchu akka sadan addunyaatitti fakkaa'uu jallaa nu keessaa baasanii nurratti poostaadhaan gad ergan akka sabana wayyaaneetitti buluutti taana jechuudha. Kanaafuu qabsoon abbaa biyyummaa Oromoo qabsoon mirga abbaa biyyummaa Oromoo deebisuudhaaf godhamu qabsoon bilisummaa Oromoo goonfachuudhaaf godhamaa turte Oromummaa keenya deebannee jaarrannee qabeenya keenya irratti abbaa taane mootummaa filanneef seeree fitumanneen buluudha akkasiin digerro warra humnaan nu bulchuu barbaadu firraa gonkolchineemi warra eenyummaa keenya nu keessa cabsuu barbaadu akka ittiin qabatu barbaadu firraa cabsine alaabaa keenya ol qabanneemi amma takkatu hafe jechuudha. Takkaan hafte maali mootummaa nuu ta'u hedhinnaa keenyaan quba keenyaan ilkeessa kan nuu ta'u ka'ee baay'oo fi abboodhaa qabu kan manguddoon teenya eebbifatu kan qeerroo keenya wajjin barate kan qabsaa'ee miidhaa gabrummaati fi mi'aa bilisummaa beeku waan taananii yaadattaniimi doollee kakkaalii nu biraa kuftanii beeytaniimi ilmaan elee mootii mitiisi mootummaa nuuf ta'u bakka bu'oota nuuf ta'u ka alagaan isiniif taajaa osoo hin taane ka poostaa harka kaanii koobiraan gad ergan osoo hin taane ka nu geessan bigile filachuu qabna jechuudha. Wallaansoo addaa waggoota 50 goone keessatti diiddaa xumura gabrummaa waggoota 5-6 dabre kana goone keessatti roorroo lagaa birraa dhaabsisuun danda'amee jira. Haa ta'u garuu qabeenya keenya irratti abbaa ta'uudha. Qabeenya rabbi nuu kenne irratti beekumsa barnootaan gabbifannee imaammata gaarii tolfannee hiyyummaa keessaa ba'uudha. Namoota nuuf ta'an imaammata nuuf ta'u mootummaa nuuf ta'u filachuu qabna akkasii miti. Kanaaf anilleen waggoota dabran keessatti isin wajjin qabsaa'aa sagalee isii ta'aa eegan ture booda marsaan qabsoo itti aanu kun hoggoonota ciccimoo tokkummaa uummataatitti amanan ka ormaa hin argamne uummata Oromoo qofaaf ergaman ka rabbiif uummata Oromoo malee gooftaa biraa hin qabne. Warra kaleessas afaanii osoo hin ta'in qabatama isinii qabsaa'ee nu wagganaa ture wagganoota kaabaawatti waggaan dabalamu isin abdadheetii isaan abdadheetii jechuudha. Qabsaa'ota akka Profeesar Mararaa Guddinaa bakka bakka Dajanee Xaafaa bakka Ilbaanaa Lalisaadhaa
qophii qabanii jechuudha. Isinoo maal godhuu qabdan? Isinoo maal godhuu qabdan? Chirichaaroo bituu dhaabuu qabdanii jechuudha. Chirichaaroo jumlaa malee chirichaaroo bituu dhaabuu qabdanii jechuudha. Kanaaf ji'ootaas deeman kana geessanii nama isinii ta'u manguddoo ta'e isa wajjin abbootii gadaa wajjin aalummaan biyyaa wajjin gattaati nama kanaan nuutaa ilma kanaan nuutaa intala tanaan nuutaa jaati jaarmaalee siyaasatti ol leeyfadha. Sanbooda filannoo itti aanu irratti akka hoggansaatitti tokkummaadhaan isin immoo murannoodhaan filannootti seennee gaafa filannoon godhamu sagalee teenya osoo natamin osoo hiramin injifannoodhaan goolabnee fulbaana keessa mootummaa Oromiyaa Oromiyaa fakkaatu mootummaa gootota sagantoota osoo hin ta'in mootummaa warra haqaa haqu osoo hin ta'in mootummaa ummataaf ergamtu saalagaaf ergamtu osoo hin ta'in gadhaabna jechuudha. Kuni aadiidha jechuudha. Kanaaf tokkummaa keessa nuu cimsaa amma boodallee walitti deebina waajjira dhaabaa magaalota hedduutti banaa hunda caalaa tokkummaa keessa cimsaa wal dhaggeeffadhaa akkuma kaleessatti wal dhaggeeffannee wal gorfannee tokko taanee injifannoodhaan ni goolabnaa baga wal agarree galatooma.